qabxiilee 8 kan YouTube chaanaalii nuuf guddisuun isinitti agarsiisa. Viidiyoo gabaabaa kana keessatti wantoota murteessoo isin barsiisa. Ifaana tura. Qabxiin tokkoffaan isteeppii jalqabaa hanga xumuraatti nu daawwadhaa. Share, like, subscribe, commentii nuuf barreessaa isiniin jenna. Hordoftoota biraan gahaa isiniin jenna. Tokkoffaan moggaasa maqaa viidiyoo namni barbaadu akkaataa bareedaadhaan namaaf dhiyeessuudha. Fakkeenyaaf akkaataa wifi paaspoortii cabsine yoo ta'es haala kanaan namaaf dhiyeessuudha. Akkasumas waan babbareedduu keessatti makuudhaan kan lammaffaa tambineelii nama hawwatu. Fakkeenyaaf namni viidiyoo tokko duraa hanga xumuraatti ilaaluudhaaf tambineelii fuulli isaa bareedaa suuraa viidiyoo duraa irratti taa'u kan nama hawwatu ta'uu qaba. San irra kaachuudha qabnaan isiniin jaa. Suuraa isaa ilaalanii kanaafuu suuraan kee bareedaa fi ifa namatti hawwataa ta'uu qabaan isiniin jaa. Hordoftoota kabajamtoota kiyya yookaan isiniif ilaalamtummaa fakkeenyaaf tambineelii akkana wantoota 8 YouTube chaanaalii keenya ittiin guddatu jennee kan amma barsiisaa jiru kana jechuudha. Kan sadaffaadha ammoo viidiyoo kee akka namni jalqaba irraa hanga xumuraatti ilaalutti godhi tolchi jechuudha. Xumura subscribe godhaa. Gochuu fi viidiyoo biraa ilaaluuf afeerii namoota baay'ee akka namni ittiin deebi'ee viidiyoolee kee jala deemee ittiin takataatalu ittiin hordofu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota kiyyaa kanneen mana keessatti teessanii hordofatan galatoomaa isiniin jecha yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isiniif himna. Subscribe godhaa isiniin jenna. Kan afraffaa qabxiin afraffaa barreeffama diskiripshinii fi kiiboordii gatii guddaa qabu gochuudha nurra jira. Fakkeenyaaf kiiboordii armaan gadii kana ilaallu akkaataa wifi paaspoortii ittiin beekne ittiin hidhachuu dandeenyu waan jiru gama jalaa kanatti karaa salphaa wifi paaspoortii hin beekne ittiin hidhachuu dandeenyu jee karaa salphaadhaan namatti akeekkachiisa jechuudha. Kan shanaffaadha qabxiin shanaffaa sooshaal miidiyaa irratti qoodii sheer godhi jechuudha. Viidiyoo kee feesbuukii, telegiraamii, tiiktookii fi instaagiraamii irratti maxxansi guruppiilee garaagaraa irratti maxxansi akka namni si hordofuuf jechuudha. Kanaafuu kan jahaffaadha ammoo isteeppiin jahaffaadha torbaaniin viidiyoo haarawaa fe'i upload godhi. Gadhiisi peestuu gadi gadhiisi jechuudha. Maaliif yeroo hundaa'u namoonni sagantaa qopheeffatanii waan si eeganiif waan hordoftu waan si eeganiif hordoftoota kee eegi jechuudha. Kan torbaffaadha koomentii namoota deebisiif. Koomentiin namoota hedduu baay'ee sagalee qabdi. Waan si jaalataniif koomentii si barreessanii. Kan saddeettaffaa kan irraa xumuraa koontentii gammachiisaa fi itti fayyadama qabu tolchi jechuudha. Koontentii waan nama bashannansiisu barnoota taatus barnoota seenaa taatu seenaa waan namatti toluu fi faayidaa kennu. Fakkeenyaaf barnoota seenaa Oromoo xaabii fi bashannana dubbii gabaabaa kan kana fakkaatan namaaf dhiyeessii. Namoonni yeroo san si hordofuu hordoftoota baay'ee horachuu dandeessa. Saniif hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kanneen mana keessatti teessanii hordofaa jirtan viidiyoo keenya kanarraa waa hedduu barattan jennee abdii qabna. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti waan isin dhibee koomentii jalatti nuuf haa. Hanga torbaan walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Afeerraa tiyyaa galatoomaa.